Waan baay'ee nama gaddisiisu kuma 360 hojjette jechuudha. Ishiin kun fakkeenyaaf hin taane isuma biyya ofii isuma dhiiga ofii isuma sabaa ofii. Assalaamu alaykum akkam jirtan obboleewwan viidiyoon kun isin qaqqabe chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan eegalaa yoo shaafin jedhama kanneen YouTube kiyya hagawwanaatti subscribe godha subscribe like gochuudhaan viidiyoo kana share godha. Obboleewwan mee viidiyoo ilaallee walitti deebina muciyyoo kana dursa waa'ee paarlaamaa kaleessaa kameessa kaleessaa namittiin amaaraa zarii sabaan amaaraa ta'e suni paarlaamaa keessatti baay'ee haasa'e garuu osoo saba keenya ta'eeti akkasitti baheellee hin dubbatu otuma dubbate immoo achumaan qilinxoo buufama walaakin Facebook irratti dubbannaan qilinxoo buufama walaakin ammoo kun erga deddeebi'ee yeroo meeqa waan hedduu haasaa namichi kun hanga wanaa hidhamne waa'ee saaraalee xiqqoonii isinitti hima obboleewwan mee viidiyoo kana daawwanee walitti deebina. ሰላም ቲክቶክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ በጣም ከፍቶኛል። 8 ዓመት ሙሉ ለፍቼ ይሆነኛል ትዳሬ ነው ኑሮዬ ነው ባልኩት ሰው የተካድኩት። እውነት ሴቶች በእኔ ተማሩ አምነዋለሁ ይወደኛል ብላችሁ ብራችሁን ለወንድ ልጅ አትላኩ። እኔ በጣም ተጎድቻለሁ። በእኔ በቃ እውነቴን ነው የምላችሁ። ለመሄድ 6 ወር ነበር የሚቀረኝ፣ ግን እሱ አግብቶ ቪዲዮና ፎቶ ደረሰኝ። እንደዚህ አልቅሼ ባልሰራ ቪዲዮ በጣም ደስ ይለኛል፣ ግን በቃ ሴቶች እህቶቼ ከኔ ተማሩ። ምንም ቢሆን ቤተሰብ ይሻላል። obboleewwan gariin keessan viidiyoo kana agartanii jirtanii viidiyoon kun muciyyoo ku waggaa 8 biyya arabaa jette saba kaama kataatee hin beeku afaan amaaraa dubbatte muciyyoo kun waan baay'ee nama gaddisiisuudha wallahi waggaa 8 biyya arabaa jette biyya arabaa saaudiyaa ta'uu dubaay ta'uu Allahu aalam kanarraa hin beeku ani viidiyoo masin arge waan isin dubbattu ran arge ammoo yeroo hedduu waan shamarran irra deebi'ee lenan dubbadha ammoo isin kun waggaa 8 hojjette waggaa 8 guutuu hojjette waan hojjette sana maatiitti ergatti natti hin fakkaatu abbaa manaa yookaan jaalallee isa online irraa wal baafatamu isa online irraa wal jaallatamu kana isa WhatsApp-dhaan wal jaallatamee boohamee aqlii dhabamee wal amanamee maatii ofii dagatamee waa itti ergamu kana isa jaallattee waggaa 8 qabeenya waan hojjetatte hunda shuf waggaa 8 jechuun har'a birrii meeqa Itoophiyaatti fakkeenyaaf namni afaan hin beekne reef biyyaa baatu iyyuu fakkeenyaaf waa waggaa 8 tilmaamni wasitti makan qallaalii matti waan isii boosise isinii galee qallaalii namni afaan hin beekne namni haarawa jechuudha namni reef biyya namaa deemu namni yoo ta'aalii jedhanii bakka biraa deemu jechuudha kan afaan waa tokko hin beekne afaan arabii jechuudha isinii galee ramiti inniyyuu baatiitti 30 argata jechuudha yaani Itoophiyaa 30 baatiitti jechuudha Itoophiyaa 30 argata isiin kun ammoo nama waggaa hedduu tureedha 1200 ta'uu mala 1500 ta'uu mala tabaan
baatiitti kuma 30 argatte yoo jenne shuf baatii tokkotti kuma 30 jennu ishee kuma 30 akkasuma maaliif hir'isumaaf isiniif agaru kuma 30 baay'isuu 12 jennu kuma 360 waggaa tokkotti kuma 360 hojjette jechuudha ishiin kun fakkeenyaaf isaaba kuma tokko yoo hojjette riyaala kuma tokko yookiin dirhaama kuma tokko fakkeenyaaf kuma 35 yoo ta'u kuma 35 yoo ta'u kan jarri argatan ana ammoo kuma 30 hin tilmaame gadi qabe kuma 360 baay'isuu meeqaati kuma 360 baay'isuu 8 yoo jenne shoof birrii kana cofa jechuudha birrii miliyoona meeqa mana arabaa keessa akkasitti hojjette itti ergitee erga mana ijaaree waa hunda xumuree waa hunda baasee ijaaraan jireenyaan ittuma ergiti inuma haasa'an inni isiin abbaa manaa hojjettee ergiti abbaa manaa waastaappii kana waastaappii abbaa manaa namaa ta'u baay'ee miti irra guddee isaa kiyaanaa matti baay'ata nama rabbiin sirreesse itti qabe malee amma ishiin kun erga waggaa 8 kana itti ergitee inni ammoo xumura irratti waggaa 8 kana erga nyaate kee isiin galuudhaaf baatii 6 hafe miti baatii 6 miti baatii 6 hafe galuudhaaf isheen baatii 6 qofaa xumurattee abbaa manaa isitti galtee nagaan mana si jiraachuuf baatii 6 hafe kana ishii yoom achi gaheedhaatti footoo jaartii isaa jedhee kan ilmaanii jedhee wajjin footoo kee macarashaa irratti isiin dhufuutti dhiyaattu qalawutti godhe osoo isiin ganaa waggaa 2 turteetii itti ergaan jiru ganaa waggaa 2 waggaa 10 dalagide jechuudha sila kana jara maraatti jechuudha amma ammoo footoo jaartii isaatii fi ilmoo isaa qalawu muciyyoon gizee argitu footoo balawu mana arabaa keetti kuftee kurrifattee akkuma sagalee dhageessan kana ijoollee arabaatiin maal taate ish mushkila warra rabii bitan wal gaatanii jedhaattu kun ijoollee arabaati jechuudha ishiin ammoo akkuma maxbaqa keessatti qodaa siidii qaadha geessiin of gallakkiifte akkuma isaa ol gallakkiifte shuf hojii rabbii shuf hojii ilma namaa ilaalime shamarran yeroo hedduu dhiisaa naan isa kanaaf rabbiin lafaa qaba sabaan eessa akka taate hin beeku obboleewwan viidiyoo kana agartan hadiraa dhiisaa maallaqa ijoolleetti argatinaa dhiisaa maatii mageessanii wayyaa itti galli harree kara waraabessaa ta'een dhiirri hammaan amanamu anumaa wajjinu booda eessatti galta maatii makeetti galta kanaafi kan kanaaf akkana fakkaata obboleewwan viidiyoo kamisa kaleessaa paarlaamaanii Itoophiyaa irratti waan hedduu dubbatan argaa jirtanii namichatti sabaan Amaaraa taate suni muummicha ministeeraa waan feete jettee waan feete haasofte garuu innis quubsaa deebise waan ergasii balleete amma deebite komii goote haasofte garuu Abiyyi deebii quubsaa kenne amma maa gaafatame miti ammoo saba keenya kan saba Amaaraa isaa Amaaraa wajjin harka dhawu kan saba Amaaraatii wajjin harka dhahee لا نجي ربي إسا إشين أكلتي هلو أي وجين حركة هاري لغاجة دكتور ماريا بشينا بشتين لغاجة إيش وجه حركة أن أمو كن دوكو غرا بدال سابا سنا وجين حركة هون مالو يوهاتو ما فدي هاغو مالي سيكا كينيا أمو إسا كان جبليا سنا فارسون أمو دوكو غرا بدال yoo akkamillee wanna tokkotti dogoggoraan yaani yaada walii galuu dinne nu mararuu dide isin mararuu dide biyyin gaafa akkana sabni biraa itti ka'ummoo cinaa dhaabbachuudha gargaaruudha malee wajjin harka dhaanii karaa sooshaal miidiyaatiin dhuguma jedhe madrii eeshi waan akkanaa kun hin barbaachisu hedduun nama keenya waan akkaatiin gowwooma ammoo otuu Abiyyi bu'ee kan bira Jawaar olitti baheeyyuu akkas jedhama otuu kiristaanoo maaltani mucaan amma gaafi doktor maalii jedhamu sun otoo inni olitti bahees akkuma kana hanga yoomiitti kanaafuu yeroo sabni biraa akkas Tigireen Amaaraan roorrisuu dhuftu deeggaruu osoo hin taane isuma biyya ofii isuma dhiiga ofii isuma sabaa ofiitii wajjin gargaarama jechuun barbaada galatooma ulfaadha.